السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبجمتو تفيدا وتتكينا بقنا جاي نقرأ channel كنا لفتنا اثنين جنة. أكو ما بيكمو وني دفاجرو وانت أكان غاري في أكان برباچسا أكان بوك أبيسته إذا وانت هاتف مي جي أكنا واتو كوغافتشون بايتو كبرباچسا نمرة في بيشودا مالك أبيسنيف جي أكنا كيس maal kaayoon nu qabnu yookaan karoorri nu qabnu maalidha? Maal dalaguudha yaani? Jijjiiramuudhaaf hagam tokko qophiidha. Akkuma yooraaf akkuma beekamu jiru kun ji'a qophiiti, ji'a tawbaati, ji'a istighfaaraati, ji'a diinagdee garaagaraa akka rabbiin nama badhaasu akkasuma addunyaa qofa osoo hin taane akiraalleen diinagdee barbaada waan taateef akiraalleen qabeenya barbaada. Akiraalleen sammuu gaarii barbaada waan taateef ilaalcha gaarii har'a horannee bor ittiin if ijaaruu barbaada waan taateef kana hundaaf carraa yookaan fursaa gaarii keessa argachuu kan danda'amu yoo jiraate ji'a soomaati. لذلك قبل كل شيء علينا أن ننظر إلى قلوبنا هند دور يوز ومر يدفنه قلبي كأنه تدفنه قلبي كأنه لالون بايته كور بجزارة كل سنجة حاجة دامتي من الغل والحقد والبغض في كنن كان فكاتن الرا إلى الجوتا نيجاتيف تان يكسما عداوان نيجاتيف تان هجيوان فكتا كليس برني وكان عداو ولن وكان أمر ولن في كنن كان فكاتن الرا بالتوبة إلى الله عز وجل قام ربي تديبي ولان وبالاستغفار والرجاء فيما عند الله والرب برجلا كليس جعل درن حول درن برباد ولن درن سقودان qophaa'ufne akkasitti qeebaluun kan irraa eegamu isa kana tokkoffaan isa kana gabaabinaan qalbii deebinee sirreessuudha. Qalbii sirreessuun ammoo akkuma beekamu dawaa'ul qalbii jedhanii qorsa yookaan wanta qalbii namaa kana badaluudhaaf qalbii namaa kana akka itti godhu bakka itti godhuudha sirreessuu irratti nama gargaaran muraasa jira. Isaan keessaa tokko yoo jiraate mujaalasatu saalihiin warroota gaggaariitti saahiba ta'uu jechuun waan laallu yoo sooshaal miidiyaa nama fayyadamuu yoo taate warra gaarii beekumsa gahaa sii kennuu danda'an warra gaarii hubannaa gahaa sii kennuu danda'an warra gaarii ilaalcha faayidaa qabu tokko sii qooduu danda'an sii raabsuu danda'an walumaa galatti jijjiirama jireenya keetiitii fi jireenya akiraa keetii irratti jijjiirama akiraa kan keetii keessatti fooyyessuu keessatti warras shoora guddaa qaban itti saahiboomudha. Nama kamiyyuu haa ta'uti nama itti saahiboomtu kallattii fi alkallattiin illee yoo ta'u taate nama itti saahiboomtu kana filachuudha jedhan. Nama gaarii maradhachuudha, soqachuudha fi barbaadachuudha jedhan. Inni lammaffaan. Akkuma beekamu ji'a Ramadaana keessatti yeroo kanatti sheexaanni waan hidhamuuf namoonni hedduu wal barachuu dandeenya. Namoota hedduun walitti dhufeenya guddaa godhuu dandeenya waan taateef ji'a kana keessa saamanii namoota gaggaarii kanneen beekumsa gahaa qabaachuu danda'an akkasuma warra sammuu bilchaattuu qaban warra muuxannaa gahaa qaban jennu tokko itti akka irraa fayyadamnuun asumaan isin dhaama kun isa lammaffaa.